أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله أنا برنوتا كينيا كتاب أصول الثلاثة درسي إساء يوكاو كتالا مفادا خليسا gaafii waa afur beekuun dirqama baratuun jenne waa afur kana beekuun barbaachisa. Tokkoffaan baratuu, itti hojjechuu, itti waamuu, obsuu jenne wal asrii irraa ragaatti fidanne. Waa'ee wal asrii kanarraa suuraan wal asrii kun akkaan jabduudha. Akkaan waa baay'ee of keessaa qaba. Kanarratti maal jedhe imaamu Shaafi'iin? Qaala Shaafi'iyyu, Shaafi'iyyiin ni jedhe rahimahullah, rabbi rahmata isaaf haa godhu. Shaafi'iyyiin kunis Abuu Abdallah, maqaan kabajaa isaa kunyaan Abbaa Abdallah jedhama. Muhammad ibnu Idriis maqaan isaadha. Muhammad ibnu Idriis mazhaboota afran gurguddoo keessaa isa tokko imaamu Shaafi'iin jechuun. Biyya Gazzaa keessatti dhalate jedhan Shaafi'iin. Dhalamaan gurguddaan baay'een kara sana. Fakkeenyaaf Jazarii ka jennu, Imaamun Nawawii, Yara Haafiz, Shaafi'ii jarri kuni warra biyya Gazzaati. Ardul Mubaarakaa dachii barakaa qabdu. Ambiyyoonni baay'een kara Gazzaa kana kan ergaman. Ulamaa'iin baay'eenis kara Gazzaa kana. Imaamu Shaafi'iin guddaan kunillee Gazzaa keessatti dhalate jedhan. Bara hijiraa nabiyyi irraa waggaa 150tti dhalatee biyya Misraa keessatti du'ee 204tti du'ee jechuudha. Amata 52 jechuudha kan inni jiraate. Akkasi. Maal jedhe waa'ee aayata suuraa wal asrii kanarraa imaamu Shaafi'iin? Law maa anzala Allah, osoo rabbiin buusuu baate hujjatan ragaa tokko alaa khalqihi uumaa isaa irratti illaa haadhihi suurattii wal asrii kana malee lakafathum, silaa isaan ni geessi suurattii wal asrii kunii jedhe. Maaliif? Yoo isii keessa gadi lallaalan waa baay'ee of keessatti qabdi. Jechi imaamu Shaafi'ii kuni jechi imaamu Shaafi'iitti fakkaate malee jechi imaamu Shaafi'ii inni haqiiqaan jedhan isa kanaa miti jedhan. Egaa namni kitaaba barreessu dogongoruu, ilmi namaa ni dogongora. Dogongorri ni dhufa. Jechi imaamu Shaafi'iidha jedhan. Osoo rabbiin buusuu baate osoo hin taane, osoo ilmi namaa suurattii wal asrii kana keessa gadi lallaale jechuudha malee osoo rabbiin buusuu baatee miti jedhan. Barecha qabadha. Osoo rabbiin suurattii wal asrii kana keessa gadi lallaale law tadabbara annaasu fi haadhihi suura lawasi'athum. Osoo ilmi namaa suurattii wal asrii kana keessa gadi lallaale xiinxala godhe suurattii wal asrii kana yoo gorsaatii numa geessi jedhe jedhan. Kana. وقال البخاري بخاري نجده واهي علمي تجاه برته تيمتي كيس جرو. وقال البخاري بخاري نجده بخاري نسي مكان سا أبو عبد الله جدًا. محمد بن إسماعيل مكان سا محمد بن إسماعيل مكان سا راجتشو. إنني bara hijiraa nabiyyi irraa 194tti dhalatee umrii 256tti du'e jedhan, gara 60 waggaa 62. Inni kun gaafa du'u biyya irraa baafamee du'e jedhanii Imaamul Bukhaariin kun. Ulamaa'iin hedduun kaan mana hidhaatti, kaan ajjeefame, kaan biyyaa baqachiifame. Ulamaan gurguddaan hamma jennu kun biyyaa baqatee osoo deemu akkasitti du'e jedhan Imaamul Bukhaariin. Imaamni guddaan kun jechuudha. Akkasi. Maal jedhe kitaaba isaa Bukhaarii keessatti baabul ilmi jedhe yeroo jalqaba kitaaba isaa barreessu. Kuni boqonnaa al-ilmu beekuun qabla al-qawli jechaa fi wal-amali gochaan duratti jedhee boqonnaa tokko kaa'ate.
mata duree boqonnaa jalqabaa kitaaba isaa keessatti maal jedhe العلم قبل القول والعمل jedhe beekumsi jechaa fi hojii dura ta'uu qabaa jedhee boqonnaa jalqabaa irratti waa'ee beekumsaa barreesse. Maaliif kana godhe beekumsatu waa hunda dursa hojjechuu, gochuu, dubbachuu, haasa'uu kana hunda maali beekuudha. والدليل رقان قوله تعالى جتش ربي ألتئيتي بيكم سي أكوا هند درس ربي يروج القب در مال جد فاعلم بيك جد أنه دبين لا إله أكان قبرمان هنجر إلا الله ربي ملئ واستغفر أنا رمك رد لذنبك وانجلكيتيف فبدأ ربي النجل كبي فاعلم أنه لا إله إلا الله يرو قرآن جد ربي النجل كبي بالعلم بيكم سانجل كبي قبل القول جتشا في والعمل وجيد أن درت مال جلك بربين يرو قرآن كان جلك أبو بيك جتشو الآن جلك علم بيك شمس رحمك الله رب رحمة سيفها قلوا أنه ربي يجب دركم على كل مسلم إلى مسلماتي ومسلمة دبرتي مسلمة رد تعلم برتون هذه المسائل الثلاث gaafiilee sadeen kana baratuun gaafiilee sadeen armaan gaditti dhufuu deemtu kana baratuun dirqama. Wal'amalu bihinna isaanittillee hojjechuun dirqama gaafiilee sadeen sana. Tokko qofa irraa jennee dhiifna. Al'uulaa inni duraa anna Allaha khalaqana rabbiin nu uume jechuun beekuudha. أن الله ربين خلقنا نؤوم ورزقنا ننياجس ولم يتركنا نؤومي ننياجسي كإيمو ولم يتركنا ننيفني حملا بلا شمت كانت ننيف مال قدري بل لقمت أرسل إلينا رسولا قمك ينتني إرقي رسولا إرقى ما إرقي فمن أطاعه سرر قدي والنجر قرام فمن أطاعه نمنك آلي رسولا قدي دخل الجنة جنة سينة ولوفك ومن عصاه نمنك آلي رسولا ددمو دخل النار إبد سينة إبد سينة أجل أسمى الرترابنا النيرة هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيرتي قباب ساجد جورا